Akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu taatotaa fi qopheessitoota diraamaa jaalala lakkuu an abdiinaan jirani abdii fiixee Ameerikaa irraatii gara kutaa biyya Minisootaa irraan dhaamsa kana isinii dhaamaatti jira. Yeroo baay'ee akkaan hammaataa addunyaa guutuun waliin dhukkubsatee waliin aadaa jiru kana keessatti fayyina keessan balaaf saaxiltanii otoo ofittummaan isin immoo otoo dandeettii keessan illee hin qusatin hojii bareedaa torbaniin qaranuu ilaalchisu akkasii hojjettanii yuutuubii gubbaa nuu kaa'uu keessanii fi onnee koorraan isin galateeffadhaa dhugumaanan isin galateeffadhaa galanni koo isin haa ga'u nan beeka bu'aa bayii akkamii keessa akkasin darbuu dandeessanii haaloti mijatanii irraa argattanii akka isin diraamaa kana hin hojjenne nan beeka maaliif aartiin saba keenyaa bakka kam akka inni jiru nan beeka sababa ta'eefi kana hundaa keessatti garuu hojii bareedaa akkasii hojjettanii isayyuu immoo nuyi warri isinirraa fagaannee biyya keenya irraa fagaannee jirru immoo akka nuyi biyya keenya ilaalaa biyya keenya yaadaa maatii keenya yaadaa jireenya maatii waliin dabarsine yaadaa akka nuyi ilaalluuf dandeettii keessan utuu ofitti hin qusatin waan hojii bareedaa akkasii hojjechuu keessaniif dhugumaan baay'een isin galateeffadhaa. kabajamtoota maatii aanaa Entertainment diraamaa jaallatamaa fi bifaan adda ta'e jaalala lakkuu torbeen isin biraan gahaa jira. Maarre isinis chaanaalii yuutuubii keenya subscribe, share, like fi comment gochuu hin dagatina. Sababni isaas isin lafee dugda keenyaa waan taataniif fuulduraaf hojii hojjennuuf haamileenuuf ta'a. Galatoomaa. Keessumaati dhimma haala social life keessumaa waa'ee maatii irratti hojjechuu keessaniitiif waan maatii tokko keessatti raawwatu yeroo tokko maatii koon keessatti arga jireenya obbolaa koo wajjin dabarsan keessatti arga yeroo wal lollu yeroo walitti mufannu yeroo waliin oonnu sana hundan keessatti argaa ilaala sababa ta'eefi baay'ee jaalladheetan utuun sassatuu na jalaadhuma baay'ee daqiiqaan isaa jechuudha. Kanaaf baay'ee diraamaa bareedaa jireenya maatii, jireenya naannoo, jireenya hawaasummaa nutti agarsiisu akkasii haala bareedaa ta'een laangweejii utuu hin harkisin utuu nama hin nuffisiisin jechoota baay'ee salphoo ta'aniin jechoota baay'ee hawwatoo ta'aniin akkaataa kanaan hojjettanii nutti agarsiisuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Daayirektaraa fi barreessaan diraamaa kanaa keessumaatti filannoon keessan baay'ee na ajaa'ibsiisa. Yeroo baay'ee diraamaa afaan Oromoo keessatti wantoota hin argine wanta akka bakka lookeeshinii filachuu seetingii isaa akkasumas immoo yoomessa even productioniin illee utuu hin hafini hojii dhugaan baay'ee nama hawwataa akkasii hojjechuu keessanitti galata guddaa qabdu. Storyline'insaa, plaatinsaa, suspensiinsaa baay'ee waan nama hawwatudha. Hunda caalaa immoo kanan otoon hin haasa'iin hin darbine diraamaan Oromoo yeroo baay'ee hammamillee jabaa yoo ta'u harki caalaan baadiyyaa keessatti ukkaamamee hafa baadiyyaa keessatti hojjetama. Isin garuu diraamaa Oromoo baadiyyaa keessaa baaftanii magaalaa galchuu qofaa otoo hin taane baadiyyaa fi magaalaa akkaataa isin itti walitti hiitan sun baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Transition smooth ta'e ce'umsa baay'ee salphaa ta'een akkaataa isin maatii sana baadiyyaa keessaa baastanii fiddanii gara magaalaatti ceesiftanii dandeettii guddaa gaafata. Maaliif iddoo kanatti barreessaa jabaan kan inni qoramu namni akkamitti na hubata jedhee yaada sababa ta'eef nama tokko baadiyyaa keessaa battala baasanii magaalaatti galchuun daawwataan koo akkamitti na hubata jedhee rakkata sababa ta'eefi transitionin sun baay'ee transitionii ulfaataadha. Barreessaan diraamaa kanaa bakka kanatti hojii dinqisiisaa hojjeteera jedheetan amana. Nama hojii fiilmii beekutu salphaatti hubachuu danda'a malee namoonni gaaffii kaasuu danda'u. Bakka kanatti barreessichi akkaataa inni dandeettii isaa itti agarsiisa akka daayirektarichi akkaataa kamiin
akka inni itti maatii kana fuudhee gara magaalaatti galchee hojii baay'ee dinqisiisaadha. Hojii bareedaa hojjettanii taatoti diraamaa kana keessatti ga'ee fudhattanii keessumaa namootan baay'ee jaalladhu namootan Taamiraat Kabbada naman xinnummaa kootii kaasee yeroon dhangaarraa jalqabee ilaalaa guddadhe baay'ee naman dinqisiifadhu dandeettii addaa nama qabu nama silaatii Oromoodhaaf kennaa ta'ee nama silaa awaardii meeqa Oromoon badhaasuu qabudha Taamiraati. Garuu aartiin keenyas industiriin fiilmii keenyas reefuu guddataa irra sababa ta'ee fi garuu nama akka Taamiraat keessatti arguu koo baay'een gammadaa. Gampiraan Immabeet nama baay'ee dinqisiifadhudha. Nama jabduu asirrattis taatoo isheedhaaf laatame akkaataa isheen itti hojjette waan baay'ee nama dinqisiisu nama hawwatudha. Jabina ishee irratti dhugaanuu baate. Warri kaan taatota haaraa natti fakkaatu namoota akka Roomaan Tiyyaa, nama akka Alamuu Qumbii, Beekaa, Liidiyaa, nama akka Jiituu, nama akka Daani'eel Abarraa, Lataa Zarihuun, Waariyoo, Yerusaalem Meetii, Ayyaanaa, Dooktarii Qananii Addunyaa, Seenaa, Sabboontuu, Batiruu fi Boontuu warra kaan I think warruma kana natti fakkaata taatoti achi keessatti hirmaatanii dandeettii guddaa qabdan utuun qusateen nutti agarsiistan. Aartiin Oromoo garamitti akka deemaa jiru nu akeektan. Dhugaa dubbachuudhaaf bor kana caalaa hojjettanii akka isin aartii Oromoo sadarkaa guddaa tokkoon geessan jaalalakkuu irratti dandeettii isin nutti agarsiistan dhugaa ba'aa. Taatanii argamtan fakkaattanii argamtan utuu hin taane taatoo isinii laatame sana taatanii argamtan kun dandeettii baay'ee jabaadha. Diraamaa sana qofaa ergasii booda beeksisaalee tokkollee kan isin tokkoon keessan kan isin irratti hirmaattan argeera. Achi keessatti illee waan baay'ee nama ajaa'ibudha kan isin hojjettanina. Yeroo tokko namoonni keenya ilaallee YouTube illee subscribe hin goonu, like illee hin goonu. Hamilee nama buusa kun. Kabajamtoota maatii Aanaa Entertainment diraamaa jaalatamaa fi bifaan adda ta'e jaalala lakkuu torbeen isin biraan gahaa jira. Maarre isinis chaanaalii YouTube keenya subscribe, share, like fi comment gochuu hin dagatina. Sababni isaas isin lafee dugda keenya waan taataniif fuulduraaf hojii hojjennuuf hamilee nuuf ta'a. Galatoomaa. Kanan sagalee kana isinii kaa'uu barbaadeef namoonni isin dinqisiifatan hedduun akka jiran namoonni warri kaan carraa isinitti himuu akka hin qabaanne isinitti agarsiisuudhaaf jedheen hamilee akka isinii ta'uuf jedheetanii guyyaa tokko biyya sana gaafannu qaamaan isiniin argaa hammam akkan isin jaalladhu isinittin hima ammasitti garuu sagalee kootiin hamilee akka isinii ta'uufan dhaamsa kana isinii dhaame jabaadhaa. Hojii baay'ee dinqisiisaa kana caaluun akkasin aartii Oromoo guddistan itti fuftan abdii guddaan qaba. Hunda caalaa immoo diraamaa kana yeroo xumurtanii jettanii yaada koo isa goolabaa isa xumuraa isiniin dhaama ammasitti nagaa Waaqayyootiin turaa.